kallachiyo daurumu Jabizayo Oda noda kallachiyo daurumu biyya jirru taraa nagaan waa godhu biyya teenyatti kunoo waan hedduutu rakkina keessa irraa rabbi rakkoo teenya argee keechaa nu haa baasu ka hidhame hidhaa haa baasu ka dhukkubu dhibee haa fayyisu malkaa gogaa haa yaasu dubbii nama gogaatii nu haa baasu kormi cirrii haa ta'u rimee nyaphee haa ta'u uumamaa waaqa kadhannaa uumamni nu haa dhaga'u hunduu wal ta'ee nu haa tolu bitaa mirgatti diina keenya nurraa haa qolu biyya keenya biyya rakkina keessa jirtu tana bakka jirru hundatti rabbi kadhannee rabbi rakkina kana keessa ummata keenya biyya keenya keessaa baasu diina nu qabee nu xiqqeessee nu jeesee dhiiga keenya akka dhiiga sareetitti gannaqaa jiru kana rabbiin isaan itti dabarsu rabbiin guddaadhaa guddina isaatiin humna nu haa ta'u beekuma nu haa ta'u jaalala nu haa ta'u bakka jirrutti hunda har'a kan aadaa keenya balleessan kan tuffatan bakka jirrutti hunda Oromoo keenya wajjin dhaabbannee aadaa keenya tana deebisnee wal taanee akka isaanii humna taanuu rabbiin beekumaa fi jaalala nu haa kennu. Yaa Rabbi diina nurraa kaasi nurraa balleessi bubbee isaan godhe daaraa isaan godhe. yaa rabbi yaa gooftaa koo yaa waaqayyo yaa waaqa tulluu shadanii yaa waaqa gadaa shadanii ati nurraa buqqisi hin dandeechaa nurraa buqqisi humna keenya tokko nu godhi birraa kana aaga nu dhageechisi waa waaqayyo kana gaannu bulchite nagaannu oolchi hamaa nurraa qab gaarii kukeeti nutti qab rakkoo kana hundara keessa dabarre hamaa nurraa qabeeti yaa rabbii yaa waaqayyo galanni si haa qabu onne hin cabina hin sodaatina hin laafina jannummaa malee laafummaaniti kanaaf rabbi nagaa nu haa guutu haga nu wanni an dubbadhu Galatoma waa'ee irreecha irratti mootummaan kun ka'ee uummata keenya ugguree irreecha irraa akka isaan hin tolfanne godheefi nama maraafuu ifa ummata biyyaallee ifee jira maaliif gaafa baranaa kawaa tokkollee namni mootummaan kun haarayaa amma lafaa ka'ee jedhee abdii irraa qabu akka itti bara dabreetti uummanni keenya irreeffate nama waliin beeknaa har'a ammoo waadaa uummataa seenee fi uummata Oromoo duuda itti galee uummata Oromootti diina inni ta'ee jennaani waan uummanni Oromoo akka inni ifitti hin dhiifne waan beekuuf jecha bakka sanitti yoo wal gahe uummanni Oromoo rakkoo tokko narra gahe jechaaf uggure. Wanni nu gureef kana tokkoffaa dura san lammaffaa addunyaa tana keessatti akka hangarre namni daangarraa namni waraanni biyyarraa ka'ee biyya biraarraa lola ittiin banin ka'ee waraana isaa mul'isee uummata irratti gabbaasee waraana waan qabu poolisii irraa qabee federaala irraa qabee makalakaayaa fi hunda isaatu walitti deebisee inni uummata sanii biyya saniitti agarsiisa ol mul'isu agarsiisa mootummaa lama gugurdaa wal lolutu walitti mul'isa. Kanaaf mul'isu waan inni mul'iseef dhugaa uummanni Oromoo isintu duuba mootummaa guddoo saniifi innillee waan inni mul'iseef waan isin taatan beeka waan uummanni Oromoo ta'e beeka humna isaanii beeka irree isaanii beeka tokkummaan Oromoo yoo cimee bakka takka ga'e odoo rasaasa tokkoon dhoofne akka isa buqqisu beeka mootummaa duraan isaan guddise mootummaa amma irra jiru kana guddisee abbootii isaaniitu uummata Oromoo akka inni itti buqqise waan beekuuf waan gaafsa waliin jiruufi har'allee dajjaree daddafiin uummata Oromoo sodaachisee kana jedhee isnaabbarii fooqii hundarra korsiisee wanni inni achirra dhaabee uummata Oromoo sodaachisuuf waan ta'eef uummanni Oromoo hin sodaanne saniinuyyuu dabree ammallee kunoo seenee waan silaa barbaadu magaalaa isaa guddittii keessatti hojjetee galee kanaafuu haggala toomtuu qeerroo fi qarree fi diqqaa guddaan uummanni Oromoo ka biyya keessa waan gaarii hojjettanii qabsoon teessan amma deemtee gara asriitti deemaa jirti. Injifannoon waan xiqqooma tafee duubatti deebi'uun hin jiru biyyaa fi alaa keessalleenu
ummanni Oromoo har'a duubatti deebi'uu waan hin qabneef fuuldura deemnee akka hundee isii ifirraa xumurru gabrummaa sana godhuu barbaannaa. Kanaafuu galatoomaa hundinuu waliin jirra. Kana rabbiin illee nurraa buqqisaa nulleen ifirraa buqqifnaa gabrummaa ammaa achitti ummanni Oromoo deebi'ee jalatti deebi'uun hin jirtu. Kanaafi galatoomaa isiniin jedha. ayyaanni kun ayyaana irreechaati. Irreecha bara kanaa kan bara 2020 baga rabbiin isinii ga'e jedha. Itti aansuudhaan mootummaan kun wanni sodaate beekamaadha. Bara kaan bara irreessa irratti bara nama hedduu fixansan bara nama baay'ee fixansan achitti ol bahanii madirakii san irratti daawun wayyaane jedhaniit qeerroo fi qarreen uummanni achitti bahe ka mootummaa san daaraa itti baase. Maaliif bakka san miidiyaan addunyaa bakka hunda ijji isaan irra jirti. Kanaaf bara kana ammoo san dhuffatuuf jecha waan san irraa shakkii qabuuf bifa sani natti deebisinu kan jedhu. Maaliif namichi kun Prime Minister Itoophiyaa Abiy kan jedhamu kun warra yeroo sanitti mootummaa san waliin dalagaa ture warra insaa keessa dalagu basaasa ol aanaa waan ta'eef waan deemaa ture hundayyuu ka to'ataa tureef ka nutti duulchisaa ture ka Oromoo lafarraa duguugsisaa ture isa mataa isaati. Adhallee yakka san daranii dalagutti jira. Namichi kun nafxanyaa jaarraa 21ffaati. Nafxanyoonni kanaan durana Oromollee saba biroollee akkanatti miine. Kun ammootu ka Oromoo keessatti dhalatee guddate waan ta'eef Oromoo lafa irratti akka hafne sanyii duguugaa irratti deemsisu jiran. Oromoo qofaa miti. Sabaaf sablammii illee lafa irraa dhabamsiisa fuulduratti. Maaliif Oromoo saba guddaa kana akkuma
kanaan dura warroonni inni waliin dalagaa ture dhaadatan san saba guddaa lakkoofsaan guddaa kana diqqeessine saba bicuu godhuu dandeenya lafa badhoo oromiyaa jedhamtu tana ta oromoon ittiin dhaadatu tanallee diqqeessine bakkee wayitti deebisuu dandeenya jechuu jiran. Mootummaa Itoophiyaatiin waan biraan jedhu lafan bulletti hin dhisifatan jetti Oromoon Abiyyi bulchaa Itoophiyaa ta'e saniin saba keenya hidhuu fi cunqursuun ajjeesuun guyyaa dheereffachuu hin dandeettu. Silaa guyyoota dheereffachuu barbaadde saba keenya cabsee saba keenya callaa miti lammii sabummaa biyya san keessa jirullee cabsee jiraadha jettee yaaduun kan kee karaa dogongoraati. Kanaaf silaa guyyaallee dheereffachuuf Oromoo cinaa dhaabachuu qabda. Oromoo cabsee irreesha gubbaatti saba keenya hayyoota teenya hidha guuree ilmaan teenya ajjeesaa mootummaa irra tura jechuun kan kee dogongora karaa si baasutu filattee gaariidha. Kanaaf hayyoota teenyallee mana hidhaati yaasi. Silaa Haacaaluu ajjeeftee Oromoo cabsee balleessa jettee turte Haacaaluu kumaatamaa qabna. Hayyoota kumaatama dhibbaan kuma taru qabna ammas duubatti hin deebinu hin jiraannaa hin jiraachisu jettee kaaddesiif hin ta'u hin jiraadhallee hin jiraanna borullee. Kanaaf saba keenyaa hayyoota teenya hidhaanurraa nu hiiki. Saba keenya ijoollee teenya hin ajjeesin dubartoota teenya ulfaan deettu hin ajjeesin. Jiraachoo haga ta'elloo ta'e jiraachoo dandeetti haga guyyaan sii kenneef. Wanna kana ta'eef Oromoo waan kana hunda beekuuf kanaaf Oromoo cabsuuf Finfinnee biyya isaa lafa isaa qe'ee isaa akka miilaan keessan baane godhuuf xaaraa jiran kanaaf tattaafatan. Inni ufitti hin jiru ka duubaan ka isa oofu ka biraati. Warra kalee irraa waggaa 150 nuun falmaa Oromoo falmaa turetu ardhallee kana deemsisuutti jira. Kanneentu ajaja lugaa majaraatiin deema. Kana waan ta'eef Oromoo isin sodaatan wanti Finfinnee akka hin seenne dhoogaa turaniif sodaadha. Duraani mootummatu ummatatu karaa cufa mootummatti adda mootummaan sodaatee ummatatti karaa cufaa jira jechuudha. Akka ummanni hin seenne kallattii hundaan garuu seenanii jiran. Seenanii sodaa tokko malee waan hagas ga'u hiriira hagas ga'u mormii hagas ga'u jedhaanii oolan jechuudha. Ammallee itti jiran borullee akkasuma. Kanaafuu sodaa hammeenna warra isaan mormu hundayyuu hidhatti guuree jira. Fakkeenyaaf ija Oromoo ka akka Jawaar, ka akka Baqqalaa Garbaa, ka akka Hamzaa Booranaa, ka akka Mikaa'el, ka akka Hamzaa, ka akka Mikaa'el eenyu lakkoofneen dhaqqabu. Kanneen hunda hidhatti dachaaseeti filmaata kijibaa deemsisuuf utaalaa jiran jechuudha. Kanaafuu wanna hundaayyuu wanna isinitti himnu hin jiru ummata Oromoo isinuu quba qabdan. Wanni isinirraa barbaadnu tokkummaa afaan tokko dubbatu tokko ta'uu akka bara dabreessanitti mootummaa san ofirraa jissinetti kanas yoo ofirraa hin buqqisin sanyiin nu duguugamuuf jirti lafarraa dhabamuuf deemna biyya keessaa biyya alaallee. Kanaafuu kana beektanii ofirraa mormii keessan injifannoo xumuraa gabrummaa xumura akka itti gootan isiniin jedha. Kabajamaa Rabbi isin haa gargaaru. Gadaan gadaa bilisummaati. Wanti barbaannu dubartiin nagaa jedhan. Dubartiin uumamatti nagaa uumti siinqee haati siinqee tajaajiltu aadaa Oromoo keessa akka ittiin guddanne arginetti gaafa lolliin waraanni dhalatellee dubartiin takka hoga baate nagaa uumti jedhama. Nagaa saniiti asittis ka lallabatu feenu nagaa saniif asittis ka addunyaan akka nu dhageettu barbaannu nagaa kana feenu biyya teenya keessatti yoo nageenyi hin jirre yoo dimokiraasiin hin jirre bara du'aa dhalaatti sanyiin teenya du'aa wareegamaa jiraachuu hin barbaannu kanaaf baanee addunyaatti jechuu barbaanna. Akka dubartii takkaatitti akka dhala ilmoo namaatitti addunyaanis akka nu argitu. Dubartii biyya addunyaa irra jirtu. Dubartii Oromoollee ta biyya tana keessa jirtu ta biyya keessa jirtullee taate ka biraadhiis dubartuma Itoophiyaa nu jedhanillee yoo Oromoon nagaa qabaatte nu waliin nagaa qabaatan yoo nu nagaa hin qabne nageenyi hin jiru. Kanaaf uduuyyuu nu balaaleeffatu dhiiftanii baatanii nagaummaaf iyyattanii Oromoo irra quba qabuu dhiiftanii baatanii mootummaa Itoophiyaa san nagaa nu laata ka jettan nagaa hin qabdan. Duuti Haacaaluutii fi Irreechi Baranaa nuu fi mootummaa kana jidduutti sararee jira. Sararri nuu fi mootummaa kana jidduutti sarare tokko balaa du'a saniitiin ka adda barre nama du'e adda baasanii kara murtiisitti deemuu fi dhiigni isaa akka ba'u godhuurra
karawaan biraatiin malaamaltoodhaan siidaa maalii jedhanii waan hin jirre wali guuranii nama walitti naquu yaaluun isaanii waan mootummaan kun harka keessaa qabu nama argisiisa. Diinummaa isaan Oromoodhaaf qaban nutti argisiise. Amma immoo irreecharratti irreechi aadaa qaba. Akkatti irreeffatamu qaba. Irreechi dabballee mootummaatiin yookaan dabballee dhaaba tokkootiin hin gaggeeffamu. Irreecharratti fooramii yaamanii dabballee biyyattii guuturraa walitti qabanii uummata abbaa irreechaa, abbaa qe'ee, abbaa malkaa, abbaa gadaa marii dhoorkanii akka ofii jedhanitti irreecha. Oduu isaan hin bobba'in, oduu namni ciree nyaatee manaan bahin, oduu namni ofii fuula afaan ka'in halkaniin sa'aa 12 calqabsiisanii sardanii ka irreeffachiisan umman Oromoo akkan hirmaan ummata Oromoo bakka bakkatti karaatti qobaa jirassan kakkaraatti dhaa jirassan dubbii sun duubaa dhoo'ee akkan dhufne dubbii san dhoksuudhaaf kana godhan. Kuni maal namatti argisiisaa mootummaan kunii fi Oromoo waliin deemuu akka hin dandeenye nama argisiisa. Inni biraa balaa Haacaaluun du'een mormitoota siyaasaa yookaan warra isaanin dorgomu aangorraa nu buusan nuti isaan biratti mo'achuu hin dandeenyu kan jedhan warra kafaawaa akka Jawaar, akka Baqqalaa Garbaa, akka Hamza Booranaa, OLF irraa akka Abdii Raggaasaa, akka Mi'akaa'el Booran kanneen biroos hedduu hidhaatti bakka guuranitti dheengadda COVID-19 jedhanii filmaatan goonu jedhanii kan dabarsan gaafa san keezin biyyattii san keessa jiru COVID-19dhaan baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee nama qubaan lakkaan ture. Har'a bakka COVID-19 kuma 70 gahetti filmaata gaggeessina jedhanii ka ori'aniif jara hiinee Oromoo cabsinee karaa ayyaanatiin illee irreechatiin illee akka waliin geenye goone filmaata kophaa dorgomnaa jedhaniitti akkanatti ori'aa jiran. Haati tamuu boo'u jirti ilmoo ofiitiif. Kanaaf uduu dhugaa dubbattanii dhugaarra murteeffatanii baatanii saba kana waliin dhaabannee iyyannee biyya san bilisa baafnaa. Yoo abiyyi deeggartan taate abiyyi yoo saba Oromoo callaa ajjeesaa raawwa taate dhugamaayyuu Oromoo callaa. Yoo ammoo sabuma hunda ajjeesaa jiraate biyya san keessa haati tamuu boo'aa jiraatte ilmoon tamuu du'aa jiraatte hidhamaa jiraatte ajjeefamaa jiraatte. Mootummaan kuni saba kamiif hin taane biyya saniif hin ta'u biyya nagaa biyya bilisaa uumuuf dubartiin Oromoo ammaa tana wanti hojjetu jirtu wanti haada adda addaa walii hidhannee irra hojjetuuf deemaa jirru. Nageenyi akka biyya teenyaa dhufuuf walqixxummaan biyya sanii akka dhuftu dimokiraasiin nageenyi sabaaf sablamnoonni illee kabiraallee nu qofaa fi miti. Isaanis akka nagaa argatanii nagaa lallabuu fi kabaanee saganteeffannee addunyaa gubbaata jirtu dubartiin teenya hundumtu bakka jirtu kana dabarsuuf deemti. Gandummaa fi waan afoosha garagaraatiif miti. Biyya teenyaaf nagaa ilmaan teenya nagaa obboleeyyii teenya nagaa hawwata teenya. Akka argamuu fi mootummaan sun akka nurraa kufuu fi hayyoonni teenya akka dhaabaatuuf ajjeecha akka nurraa dhaabatuuf kanaaf bahu jirraa kanaaf iyyatu jirraa waan naaf feertaniif galatoomaa isiniin jedha. Sirni kuni sirna naftanyaati. Duri sirni naftanyaa filmaatan biyyan bulchine. Sirni naftanyaa duri humnaan biyya qabatee karas wal'aanaa jiran. Haa ta'uutii ergaa kana dhaamnaaf akkas jedha warri keenya. Gaangeen hidhaa kutteennaan ofittuu gabaabsiteedhan. Amma Oromoodhaan isaan darsa adda guurratan Oromoo wajjin hin jiran. Kanaaf kanuma fedhe filmaan biyya sanii deemuu baatee hamma dhaabilee mormitootaa hidhaa keessa jiranitti hamma warri uummanni Oromoo deeggaru hidhaadhaa ba'anii seeran wanni hundi hin qindaa'initti waan tokkollee akka isaan godhuu hin dandeenye yoo godhanillee fudhatama akka hin qabne mootummaan kun akkuma mootummaa cunqursaa kamiitu guyyaan isaa gabaabduu akka ta'e ifatti beekuu qaba. Kana beekee jireenyuma isaaniitiif biyya sana irratti nagaan jiraannaa dhammaatuma isaaniitiifuu akka sirraan yoo sirroofne meegaa haatee bareeddennaan karma kana dhufteedhanii waan isaaf fidan laallaa uummanni waan duubatti deebi'uu miti. Kanaaf mootummaan kun diinummaa mul'ise kana itti fufataanan kamoo uummata Oromooti. Qeerroon Oromoo ka bakka hundatti dhiigni jigaa jiru qarreewwan Oromoo ka bakka hundatti hidhaa jiran har'a COVID-19 oggaa hidhaarra walitti tuulanii mana barumsatitti mana hidhaatitti karchalleetti mana tokko keessa guuran COVID-19 hin jiru. Oggaa ayyaana Oromoo waloodhaa waliin qabdu
oggaa ayyaana sirna gadaatiin Oromoon nagaan ayyaaneffattu Oromoon ol geeche irree tokko waan taatuuf waan humna taatuuf waan wal mari'attuuf guyyaa san ammas guyyaa ayyaana Oromoon bilisa ta'ee yaada isaa waan ibsatuuf yaada Oromoon ibsatu sodaatanii COVID-19 sababa godhanii ummata adda addatti qobaniiran yaa ta'uuti kuni isaanumatti umrii gabaabsa malee ummata Oromootiif ifa ta'ee jira. Jarri kun ergamtuu TPLF ture. TPLF ree naftanyaarra wayya. TPLF afaan namaatitti namanaa, mirgatti namanaa, qabeenya saama malee. Naftanyaan immoo waa tokkottuun amantu. Qabeenya namaatti sin amantu, afaan namaalleen amantu. Naannoo Oromiyaa kutaallee adda qoonnaa seera biyyattii sanii heera biyyattii sanii naftanyaan heeran qabdu seera malee heera biyyattii saniillee isa konstitushiniidhaan kana hin diignette isaanii warji shubbisaa jiran kun guyyaa waasan tuqan isaanis waliin badanii nus guyyuma san eegaa irraa ammoo umriin isaanii akka gabaabbatte ifatti nutti mul'isaa jiran. Dubartiin Oromoo akkatti isaan falmatanii fi akkatti hiriira bahanii mangistii kana sodaachisaa jiran ni beektanii jechuudha. As Canada keessatti actually waan kana sinifin dubbadhaileetiin ture. All over Canada waltaanee dubartoonni association tokko dhaabnee biyyatti uummata keenya gargaara waan jedhu tokko yaadamaa jira jechuudha. Yaada kanatti I think as keessa namni 3-4 ni jira participate goone zoomin'aanii wanni nu barbaannu maaliif uummata biyya jiru san gargaaru jechuudha. Dubartiin fi dhiirri keenya waltaanee waan kana dhugaa goone ta'an warra international community himachuu fi badii kan isaanitti ibsu addunyaa heera addunyaa cabsuu isaa mootummaan Itoophiyaa agarsiisaa jechuudha. So waan kana irratti hundaa'e uummanni keenya uummanni Oromoo ka barate dubartoonni teenya ka barate international community himuu fi dubbachuu kan danda'an ummata qabnaa jechuudha. So association dubartii kun head office isaa Ontario keessa ta'a jechuudha. Achiin kan ka'e province hundaa qunnamaniit dubartoota jajjabduu asitti walitti qabamnee paartii san taanaa jechuudha. So waan biraa kan nama gammachiisu maqaa association san akka baasnu nama hunda gaafatanii jechuudha. Gaafii san keessa actually namni 2-3 jira.
maqaan baasne fudhatanii jechuudha waan nama gammachiisu. Oromoo Canadian Women Association waan jedhu dhaabanii jechuudha. Wanni kun haalli isaa maali, gooliin isaa maali, mishiniin isaa maali kan jedhu I think nama tokko wajjin share goonee jirra. Akkuma jedhee gabaabaadhaan waan mootummaan kun ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiru, ajjeesaa jiru, saamaa jiru, mana hidhaatitti guuraa jiru. Kan diinni wayyaanee amata 27 keessatti hin goone ji'a lama keessa kan hin taanetti uummata Oromoo irra geessisee jechuudha. Kun diinummaa guddaadha, jibba guddaadha ilma Oromooti kan qaban. Namni Oromoo qabeenya isaatirraa du'u bakka jiru ka'ee isaan qabeenya san fudhachuuf waan itti yaadanii jechuudha humna naftanyaa wajjin. Ijoolleen Oromoo hojii mootummaa kam keechaa jirtu hin hubatti, kam keechaa akkamitti akka isin hadooddanii jirtan ni beekna. Jabaadhaa isinumata irra aanaa mootummaan kun ni baddi, uummanni zalaalam jiraataa, uummanni waliin jiraadhaa, uummanni amantiidhaan naannoodhaan akka aadaa isaatiin akka waliin qoonne saba biraatiin illee wal qarqaaraa waliin ejjedhaa. Guyyaan mootummaan kun kufu gabaabduudhaan jedha. Galatooma. Irreecha jechuun jaalala, irreecha jechuun nagaa araara jechuudha. Uummanni kun araarri sun uummanni Oromoo Rabbi isaa kadhatee akka araaran arganne, uummanni Oromoo akka nagaan arganne dhoorkee jechuudha. Kun ifa qaba. Kanaafuu wanni sin beekotin sinirra jiru uummanni Oromoo uumadhaan kan Rabbiin eebbisee waan gaarii hundatti kennu. Maal jechuudha uummanni Oromoo hoo gadaadhaan bulu amata 300 dura gadaa sistem dimokiraasii jechuudha. Kanaarraa addunyaan ittiin bultu. Waan san dubbisaatiin ture. Exactly dimokiraasii biyya kanatti uummanni Faranjii fi Awurooppaa ta'u Noord Ameerikaa ittiin bulanii jechuudha. Kanaaf nuyi uumamaan uummata eebbifame waan san immoo safaata dangallikkisnee diina keenyatti kennuu nurra jiru. Kan isaan nu jibbaniif, kan isaan nu ajjeesuu kaaniif, nu saamuu kaaniif waan qabeenya gaarii fi jiruu gaarii qabnu jechuudha. Akkuma Profeesar Laggaseen jedhe Oromoon hoo namata 41 isaan keessa jiraadhee waa'ee gadaa study godhu. Guyyaa tokko maas jiraatte jedhee kan na gaafate hin jiru jedhe. Maali sababni isaa jechaan Oromoon nama hunda jaalata akka saba isaa jechuudha. Kanaaf hin jedhe waan Rabbiin eebbisee nu uume haala gaariin uumamnee garuu wal taanee wal taasofnee wal barsiisnee walirraa barree waan mootummaa kana community international community baddii isaatii fi hammeenya isaa agarsiisu hunda ibsuun nurra jira. Galatooma. Namoonni naannoo garaa irraa dhufan dhugatti akka hawaasaatitti bakka bu'anii osoo hin taane akka mootummaa bilchiginnaatitti bakkee bu'anii bakka sanitti argamanii ummata Oromooti bakka buune dantaa garaa isaaniitiif bakka bu'an. Irreechi biyya keessatti har'aa fi kaleecha irreeffamaatiin jiru Oromoon mana isaatitti irreeffachaa jira, bakka garaatittis irreeffachaa jira. Haa ta'u ammoo rakkoo kana mootummaan haga ammaatitti dhiibbaa fi ilaalcha naafxanyaa qabatee biyyattii san keessatti hawaasa kana akka inni bakka takka hin dhaabanne, akka aadaan isaa hin guddanne, aadaa isaa guddifna jechaa hawaasa akka bakka takkatti dhufee aadaa isaa bareedee waliin hin dhaabanne gochaa mootummaan kun umriin qabu. Uummanni biyya keessa jirtan, hawaasni biyya keessa jiru, qeerroon qarreen biyya keessa jirtan, warri saba kanaaf quuqama qabdan, waraanni mootummaa keessatti Oromoof quuqama qabdan ammas jabaattanii mootummaan kun qarree irra waan jiruuf ummata keessan cinaa dhaabbadhaa jenna. Hawaasa keessan cinaa dhaabbadhaa. Ilmaan Oromoo cinaa dhaabbadhaa. Ijoollee mana hidhaa keessatti tumamaa jiran, torcharii ta'aa jiran, torchariin golinaa. Seenaa guyyaa boruu isin gaafata. Ilmaan teenna mana hidhaa keessatti, dubartiin teenna mana hidhaa keessatti, abboonni teenna mana hidhaa keessatti torcharii godhaa jira mootummaan. Waan hin godhin godhaa jira. Ajjeesee mana itti darbaa jira. Ijoolleen ilmaan Oromoo seenaa boruu jalaa ba'uuf gocha suukaneessa akkanaa kana mootummaa kana akka cinaa waliin hin dhaabbanne saba keessan bira dhaabbadha. Sirni gadaa kan araara ta'u kan iyyuu ugaan irratti bo'u malee kan iyyuu ugaan irratti du'uun turre
kaleessa irreechiyyuu akkasittiin namni 5,000 hin taaneyyuu kan irratti hirmaateef abiyyoota kan hidhaa ture'a. Qeerroo baay'een hidhamaa turte. Ani TV irratti ilaaluu ture waan adda addaa irratti argachuun ture informationii ijoolleen 5,000 ol ta'aniyyuu hidhamuu turanii. Kan biraa mootummaa Itoophiyaatiif wanni ani jedhu warra bilisiginnaati jechuudha. Hayyoota teenna Jawaar Mohammadirraa Baqqalaa Garbaa irraa kaasee Hamzaafaa irraa kaasee hedduudha. Lakkaawamanii dhuma maneedhaa keessa jiran. Mootummaan kun ilmaan tana nu gadi dhiisuu qaba. Qaroo Oromoon qabdu. Qaroo sabni qabu har'a achi keessatti ukkaamsee filmaata oofachuu jecha aangoo dheereffachuu jecha abada rabbii malee namni umrii isaa taa'u hin jiru. Mootummaan ni kufa ummanni ammoo nuuf ni hafa. Nama saba qabutu nama ummata harkaa qabutu mootummaa umrii dheeraa ta'a. Diktaatarummaa mootummaa Afrikaa biyya addunyaa keessa guddatte kana keessattuu mootummaan ummata isaa kabajaa itti godhee waan inni barbaachisu godhee fi waggaa 4 haga 8 olitti hin turu. Waggaa 40-50 akka nafxanyaan nurra turetti nu bituuf yaaliin godhamu mootummaan kun ummata Oromoo irraa dhaabbachuu qaba. Sabaaf sablammii akka Oromootitti miidhan biyya san keessatti akka Oromootitti cunqursan biyya san keessatti cunqurfamoota akka kennaa irraa dhaabbachuu qaba. Sabaaf sablammoota achi keessa jiraniin irree takkaan wal taane mootummaa kana haga dandeenyetti ofirraa buqqifnu jedha. Iddoo ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Ayyaanni irreechaa dhufee kan waaqeffatu Oromoo malkaa fi tulluutti bahee meena dhageessis sagalee. Jiini fulbaanaa keenyaan birraanis dhufee seenaan hara harsadee deemnaan hunteenyu irreecha malee. Dardarri tulluu baatee dardarri malkaa buutee safuu fi duudhaan keenya aadaa fi seenaan keenya biyya hundumaa guutee. Ayyaanni Oromoon qabu irreecha jaarraawwan sadeen darban kaleessa tokkicha uumaa jedhee moggaase sagalee rabbiif jilba dachaase hara harsadee jidha facaase kadhate uumaa harka ol kaase kan nu sagannu miti malkaatti kan nu tamannu miti tulluutti arjoma rabbii burqee bishaanu kan isa maleen tolle midhaanu kanuma ibsaan keenya duudhaanu. Folle aadaa keenya sirbinaa ijoollee. Folle aadaa keenya sirbinaa ijoollee. Birraan bari'ee lilliin daraaree mootiin ayyaanaa. Maskalli ga'ee raajii argina wal bira turree ijoolleen Oromoo taphadhaa marree shubbisa marree taphadhaa marree